بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بليان كي نجاك أبدو جرتو الحمد لله بقى نجان جراتن هنوار اللي دي بتا بريدا فولا في النيس فولا كينا الرتب ايه بكا اني اتبا ايه فولا كينا نجلا قرات السنو رانو بلسو فولا كينا اللي بريتش ابسينو في كل لسو تكو قبل ليسني دي هاد جرا وانتنا الراوج ديمو كنو اكما ست ارغتان ارديدا كون اللي سينمامي يوكان قرفا سجر امساني asitti illee qansila qaba. Qansilli kun gosa lama ka kanarra magariisa tokkollee hin jira. Lamaan isaatiyyuu bareedaadha. Asitti illee damma qaba. Kun immoo meeshaatti qopheeffadhu. Irdii agana ga'u tokko maankaan guutu aguma dibata yeroo takka maankaa gimmaasha isaasitti naqadha. Irdiin akka malee fuula keenya hin qulqulleessaa finniisa illee nurraa balleessaa bakka finniisi itti ba'ee gugurraachatee nu jalaa badellee nurraa balleessaa. Sinimamiilleen akkasuma innillee finniisa hedduu tokko balleessaa bakka finniisi itti ba'ee gugurraachateellee hedduu tokko balleessaa innilleen isallee aguma naga'uu qaccemamaan kaatti itti godhadha yeroo takka dibata yeroo takkaatii fi qansilli kun ammoo fuula keenya akka malee bareechaa hin ibsa. hin qulqulleessa fuula keenya ka aduudha yoo nu jalaa gubatee jiraatellee yookaan bakka qabbanaa qorraa yoo jiraannillee qorri fuula keenya nu jalaa goggogsee jedhe inni qulqulleessee bareechee fuula laaffisee jechuudha. Daa'imillee akkasuma fuula akka malee laaffisaa hin bareecha hin ibsa jechuudha. Sadeen isaa daa'ima kana wajjin walitti makeeti sirriitti wal seensisa. Namni barbaadan kun loomiillee itti hidhatuu dandeettani. Anammoo loomiin fuula kiyyaaf guddaan ta'uu ji'a keessa yeroo takka faayoo fayyadame malee fuula na jalaa gogsaan maamman dibadhu. Kanaaf isin yoo loomiin isiniif ta'e itti fayyadamuu dandeettani. Wal seensisee kunoo kana fakkaata. Amma ammoo aananiin laaffisa. Yoo barbaadanii isin loomiin ka isiniif ta'u ta'e bishaan loomiiniitillee laaffisuu dandeettani. Yookaan ammoo bishaanuma qulqulluudhaan illee laaffisuu dandeettani. Anarra aananiin laaffisa aananillee bareedaadha fuula keenyaa fi saniif aananumaan laaffisa. Anoo sadeen isaatiyyuu sirriitti wal seensisee daa'ima wajjin afurii dhiifama. Kana fakkaataa kunoo haganarra yoo qallisuu barbaadanillee xiqqoo tokko aanan ilaalaatuma haga isinii ta'utti itti ilaalaa qaqalliftanii. Aanan xiqqootti dabalee haganarra xiqqoo laaffisa. Bishaaniinis bishaan loomiiniitis aananiinis hundaaniyyuu matahaa. Ana fakkaata. Maashaallah kunoo bareedaa kana fakkaata. Fuula kiyya xiqqoo tokko finniisi na jalaatti ba'ee jira. Dibadhee isin agarsiisa maashaallah. Anoo fuulli kiyya kana fakkaata. Dhiyoo tana shaaworii fudhadhee jarjareetii saamunuma urgaa foolii qabu kama shaaworii keessa jiru achumaan fuula kiyyallee dhiqadhee ba'ee halkanuma san ganama shifiin fuula kiyya na qabatee bule. Adda kana gubbaa kana fakkaata ka qopheesses akkana suuta dibadha. Bakka adda gubbaa amma shifiin natti ba'e kanallee sirriitti rigeenii masaajii godheenii ka'eeti eegasii gubbaa isaarra dibee dhiisa. Sirriitti bakka sanarra deddeebi'ee masaajii godha haga qaama keessa seenutti. Maashaallah akkanatti fuula hundayyuu wal geessee dibeeti. Walitti deebina inshaallah. Kana fakkaataa fuula hunda isaatiyyuu dibadhee jira. Akkanatti hanga inni goguu gara hojii kiyyaa deema. Daqiiqaa 15 haga 20-30 takka tursiisa. Kana fakkaataa kunoo qajeelattillee sirriitti naa hin gogne hin jarjare sa'aatii ijoollee kiyya barumsaa fuudhutu ga'e. Amma ammoo ofirraa dhiqaa daqiiqaa 15 takka teessisee jira. Dhiqadhee walitti deebina inshaallah. Kana fakkaataa fuula kiyya dhiqadhee qulqulleeffadhee qophaa'ee jira deemuudhaaf waa meekaapiyyuu nan barbaachisu matakkayyuu hin dibanne kana fakkaata. Maashaallah akka jaallattan abdii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.